hojiidhaaf gara sana deeme. Hojii kana irratti hojii geggeessituun olaantuu Itiyoo Telekoom Aadde Fireewoot Taamiruu qarshii 30,000 ol na badhaasanii jiru jechuudha. Wanta birrii 30,000 ol baasuu na badhaasanii jiru akkam jirtu kabajamtoonni fi daawwattoonni yaadeemaan nageenyi rabbii bakka jirtanitti hunda keessaniif iyyuu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a waan ajaa'ibaa wanta keessi koo itti gammade tokkoon isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis maalodha yoo naan jettan isa dura garuu kana dura viidiyoo dalageen beeku gara waggaa isinii geera. Eeguma fuula keessanittuu bahee nagaa isin gaafadhee hordoftoonni koo hundi keessanii akkam nagaa keessanii ani baay'ee nagaadha waaqattaa tolu. Haaluma tokko nan badee malee amma garuu kunoo dhufeen jira jechuudha. Guyyaarraa wanta baay'ee na gammachiise tokkotu jira jechuudha. Itiyoo Telekoom irraa teelee birriidhaan wantoota garaagaraa hojiirra oolchee jira jechuudha. Kan sagantaa kana irratti
akka dhaabbata kiyyaatti dhaabbata Prime Mediaatti dhaqee hirmaadheen ture dhaabbata kanarratti jechuudha. Hojiidhaaf gara sana deemee hojii kanarratti hojii geggeessituun olaantuu Itiyoo Telekoom aadde Fireewoot Taamiruu qarshii 30,000 ol na badhaasanii jiru jechuudha. Wanta birrii 30,000 ol baasuu na badhaasanii jiru jechuudha. Baay'ee gammadeen jira. Waan isaan na badhaasanis maal akka ta'e amma kanan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Isa dura gatuun waan kana isinitti argisiisin jechuudha. Gatuun gara sana deemaa jiru jechuudha. Viidiyoo waraabee gara iddoo qophiin kun itti geggeeffamu gara Skylight Hotel ittidha kan inni geggeeffame achi deemaan ture jechuudha. Viidiyoo irraa akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Gara sana ergan deeme booddee carraa karaa teelee birriitiin carraa bu'een jechuudha. Carraan kun gaafa bu'u wanta guddaatu naa ba'e jechuudha. Akkuma kun fuula kana irratti argaa jirtan. Korojoo kana keessa wanta hedduudha kan jiru badhaasa nuti nama 5 taanedha kan badhaasa kan arganne. Badhaasni kun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti viidiyoo kan akka daawwattan gamanumaan isin affeera. Namoonni chaanaalii koof haaraa taatan immoo baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Ani yaadeedha. Yaadeemaan subscribe godhaa yuutuubii koo jechuudha. Baay'een isin jaalladha. Amma kallattumaan gara badhaasa kanaatti maal akka ta'e waliin ilaalutti deemna jechuudha. Hanga xumuraatti na faana turan isiniin jedha. Egaa badhaasi kun wantoota hedduudha kan keessa jiru. Maal akka ta'e dhumarratti ilaaltu amma isinittiin immoo. Itiyoo Telekoom wanta jedhudha. Qalamadha iskiriiptoo jechuudha kuni. Filaashiidha jechuudha. Filaashii teeleebir. Filaashii ajaa'ibaa, filaashii baay'ee bareedduu. Teeleebir Itiyoo Telekoom jedhu dhaabbata lamaaniinuu kan bocame baay'ee bareedduudha. Inni guddaan wanni qarshii 30,000 baasu maalidha yoo naan jettan. Dhugaa dubbachuuf baay'ee wanna guddaaf wanna bareedaa kanadha jechuudha kan naga'ee jiru. Carraan kun akkamitti naga'e yoo isiniin jedhee gaafuma ol gallu jechuudha. Gaafuma Skylight Hoteelii seennee qophiidhaaf nu ta'an baay'ee hojiidhaaf naqee hojii miidiyaadhaaf hojjechuudha. Hojii mul'ata natti fakkaata hojii miidiyaa hojjechuudhaaf naqe jechuudhaani. Baachii akkuma nu kennanii ol seenne jechuudha. Gaafa ol seennu carraatu ba'a. Carraan kun immoo taabileetiidha jedhanii taabileetii carraa gurguddaa 5tu jira. Kompiitarri jira. Kompiitara baay'ee qarshii 50,000 lamadha. Taabileetiin kun 5dha. Silkii kaman 12 7dha. Akkasuma Bluetooth earphone Bluetooth 10 fi inni biraan maal ture carraa wanta 5 qabu gara biraan illee tureera jechuudha. Isa keessaa jechuudha kan kun nu ga'e jechuudha. Akkuma carraa teelee birrii banadhee waan hin jiruuf karaa teelee birrii iskaan godheen carraa koo qabsiifadhee toora qabsiifadheen gara hojiitti seenne jechuudha. Gara hojiitti seenne hojii keenya erga xumurreeti booddee jechuudha. Erga hojiin keenya xumuramee dhumarratti jechuudha. Gara irbaataa osoo afeerraa irbaataas tureera jechuudha. Achuma hoteela Skylight otoo gara sana hin deemin fuula dura sirna badhaasaa dura warri teelee birriidhaan galmooftan sirna badhaasaatu jira jedhanii gaafa gara sirna badhaasaa sanatti seennu jalqaba irratti warra biluutuuzii baasanii maqaan koo keessan jiru ittaansanii warra biluutuuzii ittaansanii jechuudha. Akkasuma carraa sattaanuu baasanii inni kun carraa sadaffaarra jira ittaansee bilbila common 8 kan jedhamu bilbilli smaartii haara Teknoo common 8 baay'ee ajaa'ibaa kan meegaapiiksilii 48 ta'e kaameraan isaa baay'ee qulqullina olaanaa qabu isatu ba'ee inni 5 ture. Isa keessas maqaan koo hin jiru ture. Ani carraan qabu jedhee baay'ee gaddeen ture. Akka sababaatti kan na bira taa'aa ture kaameramaan F5 Oliyaad na bira taa'aa ture maallaan jedhee hin gallaaqottu ati carraan kee kana keessa hin jiru naan jedhee inni hin deeme jechuudha. Inni deeme gaafa kan hafee jechuudha. Egaa taabileetii kanaa fi kompiitaradha kan hafee jiru nama 5 jechuudha. Carraa nama 5ffaa irratti maqaan koo yaadachuu dabalii olaanaa jedhanii carraan kun naga'ee jechuudha. Baay'ee waan ajaa'ibaati. Walumaa galatti carraa koo kanatti hedduu gammadeen jira. Kana keessa maal akka jiru hin beektu taabileetiidha.
taabileetii kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ammallee amma xumuraatti na faana. Egaa taabileetii kana waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Taabileetii kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bahuu didee baay'ee guddaadha jechuudha waan kuni. Kun isattiin irraa dubbisanitti itti fayyadamanidha. Asirra immoo kan ittiin sim kaardii ishee ittiin keessa galchatan isheetu jira jechuudha. Asirra immoo kun keebilii isaadha. Keebilii ittiin faayila tiraansfer yookaan chaarjii ittiin godhanii keebilii baay'ee oriijinaaliidha. Chaarjerii isaati jechuudha kun immoo. Kana fakkaata jechuudha. Taabileetii ajaa'ibaadha jechuudha. Kanaan booddee bilbila anybody. Hello daawwattoota kiyyaa akkam jirtu? Nagaadha? Fayyaadha? Taabileetii ajaa'iba badhaafameen jira. Hedduu gammadeen jira. Galatoomaa warri carraa kana nu laattan hedduu ulfaadhaan isiniin jedha. Kanumaaf baga gammadeenis kanumaaf dhufe jechuudha. Guyyaa irraa kan isinitti argisiisuuf baay'ee waan gammadeefidha. Egaa carraan namaa kanadha. Taasii immoo lootoriin kutaa lootorii abbaa birrii miliyeenii 20 kutan kutaatash lootorii jechuudha. Innis naa ba'aa isaas viidiyoo isiniin hojjedha. Ganatti iyyuu nagaan akkanaaf turtan isin jajjabeessaa. By the way yeroo itti viidiyoo hojjechuudhaaf qophaa'een jira. Viidiyoo hedduun isiniif hojjedha jechuudha. Dhufee beekii show waliin viidiyoo garaagaraa isiniif nan hojjedha jechuudha. Walumaa galatti viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaata ture. Baga gammaddan isinillee amma xumuraatti waan na daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hamma wal arginutti nagaan naa turan isin jedha.